Cosa che Elena Kaya nelle timani delle canali provocate di attaccare a Sakaya e mangia picaditi base sani un cato qua per afano per ragapsisi. Nama kunola anile mangia picadi kama. Sigara me to piatti to no futi no makina. Asti garu si kai namni nagare nargar. Nama to ko bichamu miti sigara me. Dargaggeessi Itoophiyaa irraa dhufee jiru. Asitti ittiin hojjetu magnifiqaadii saniyyuu mayyoo fidate as keessatti ittiin hojjechuu hin danda'u. Magnifiqaadiin biyyatti baratee uumaa hin danda'u. Magnifiqaadiin illee si galame. Magnifiqaadiin Itoophiyaa uumaa tokko Ana fayyada. Ottoon taane beekta akkuma inni narraa us dhufanii achumatti akka inni narraa us jedhee tajaajila. Siin kenna lakkoofsa koo viidiyoon itti agarsiisa. Akkasuma ijoollee afaan nyaata dandeessu biyyarraa ijoollee dubartii nan barbaada. Isaan kan carraa kenna. Maartaa fooloo si deebisee jira. Si deebiseera. Yoo jechuun kana caala si gorsa. Si sobu waan tokko wanni asirratti waadaa si galu dhaggeeffadhu. Shirikaan hubannoo hin qabna makiina konkolaataa dhagaarta. Konkolaataa shirika konkolaataa dhiquu qabna. Achi keessa gootaan hin jiraa moonaan jedhani. Ayidiillee kan hojjetuuf shirikuma keenya wanna ta'edha. Sinsobu gootaa kanarratti yoo dargeef gootaa konkolaataa dhiquuf hin jire kan inni alaamni aduudha waliin argan. Garuu hojii hin ulfaatu miti illee hin ulfaatu hojii makiinaa dhiquutis bara. Si galee? Homaan jedhu mee wanta hundaatuun beektan amaanaa marabbii sirra kaa'eera. Yoo kanatti jedhan amma sammuu ulfaatu chaansii akka jira moolii keessa kootaa inni kennamee turan. Moolii keessa qulqullina mooliitii fi kunoo jiranii meeshaa alaa dhufu istoorii keessa fakkaatamu jiranii kumaaf dhibba shan hin mindaan eddoota akkasiisan hin jira hoo jedhan mucaa anamma bara mucaa idimummaa na shakkeeme. Mucaa bara idimummaa na shakkee maaliif ganaa daa'ima. Daa'imummaa immoo daa'ima mataana hiike roomiiti mataana hiike malee daa'ima nama hojii konistiraashinii aniyyuutti amanee hin fidu hin danda'u keessatti saxxedhee hafa beektaa gaarii. Biddaa kanaaf lama maal hojjeta amma dolaal oota namni kudhaafur fooloo si godhe kudhaafur kana keessa rabbi kan beeku namni kudha danda'u kootu siif hidhasi jedhame mana keessa. Rabbi dhugaanii si godhe maqaa isaanii beeku feek akkaawuntii bananii warra maqaa beekummaa loquu godhee deema. Gini ada kan masih jadi syahadat kasus di sana dia sampai veteran nasi sudah dia mikir sana bisa mikir sana bisa kerja lah salah satu si Sumali karena jangan mutu hatu ni rupanya ada berada ni mencoba kan ada beri hewan ada berada buruk di sini nak anu le mikir kia Sufi kya terap? Kasih jam dah. Cara dia cuma nama Oksigen sini nargi jadi. Akan mission tu saya mahal buat ayu dah. Dia mission jalan. Hatu ada kasih darab. Ya? Sani kau dah makan cakot terus sifina. Ya, mayu. Mana nyata sigal cina. Mana apa tak kena bayu hoji yo kan uga kana. Yoo dadhabee hojii iyyuu galchitaanii kun dhugaa daa'ima fidin dhugaa dhiirri meeshaan fidinaa iyyuudha. Maaliif namni guddaan obbeekaa kun daa'ima yoo dadhabee. Kanaaf iyyuu ani siin jedhe rabbi kan beeku amma odoola ani waan inni dhugaa isinitti himu gaafa inni 450 odoo isiniin jedhe birrii 30 rubatti naa qabu beektu meen garuu natti hafu. 400 irratti qabadhu naan hin jenne. Lazim nama tokko gargaaruudhaaf dhugaa nama tokko dubbachuudhaaf obboleessa kiyya ta'uu qabu. Odoo obboleessa kiyya ta'e garaan ni danda'a namni sun. Ni danda'u. Waan turtotoo dura akkatti dhageenyeraan biyyaan baanu. Ijoollee meeqa kan baajaaji gurgurachuu fi adan asaba afaan argachisiise bari Itoophiyaa ta'e. Kan baajaaji gurgurachuu. Waan jiru ila itti mee viizaan meeqan akka hojjetamu. Ani daldala meeqa akkan argatu kan as kufe meeqa akka sirratti argatu birrii si kaffalta keessa meeqa hojii akka oolu maal akka kan godhu hundatti mee ati garuu birrii adana kaffalta birrii sitti bo'oo hagana tirfii hundi qallabuma naggaadee jedhee daldala iyyaanni ministeerii hojii tan itti mabar keessa gaafa atas dhuftu moo jedhee ayidii sanuu si hojjechiisanii si kennu kan dhiiga si gochisu jira bara akkam afaan kootta ayidii si hojjechiisanii walirra ayidii torban tokko ji'a tokko keessa si kennaniitu si gaggeessa seeta. Asal ufte ID dabale malin dabale mubrim berada balik kasih jur mobu tak kasmat. ID semua gala mama kasatin jur tabarat.
Waan barbaade sin godhuu danda'a. Kanaa dhafa sin didadhaan. Amma ijoollee dhiiraa wajjin hin hojjetu bal'aan jiru beektu. Roomaan siin ijoollee dhiiraa nuuf isin hin jedhu ijoollee dhiiraa biyyatti nurraa hambisaa hartaan jedhu na dhagahu kan sira ta'anii. Na dhagahu. Roomii kan nagaadha. Maka lemin yoo kana dhageechanii dhuftanii to asitti waan taatan yoo illee taatan imimmaan nu bakka asitti illee jiru. Mi'a ijoollee amma ibsu. Roomeen illee maqaa dallaalaa kiyya dha'u. Tajaajii biyyatti gurguratee dhufee asitti zaare har'a si yaadadha jecha jirta yaa bajaajii too jedha bajaajii ofii of akkuma laxxafe gaafa nu asirraa iyyinuu maal nu dhageenye. Isso maal nu haqa isaa riskii isaa nu nyaannu bara. Garuu nu kan nu fayyadu obboleechi keenya biyya jiraatu kan nu jiraate. Roomeen illee. Roomeen illee jechuudha. Maqaa dallaalaa kiyyaan dha'uun fedhu garuu jechuudha. Dubara kan na fidde beekte. Baaboo si ajaa'ibattee na fidde jechuudha. Wanta keessa jirru garuu rabbi beeka. Hojii tokko komishinii kaffaltee gaafa galtu torbee lamaa booda kiyaasii ari'u. Beekamtiif si ari'u bee. Hojii miti beekam si ari'u. Isaanuma bara. Ammallee si galchuuf immoo bakka biraa dirhama kuma 500 komishinii si kaffalchiisu. Bakka sanis nama biraa galchuudha. Sumaan nagadata baqqaan sumaan qubii seennata sumaan niitii fuudha sitti sumaan konsartii. Yoo jirri kuma lama argatte masirratti qabatu. Dhaggeeffadha dallala waan si godhu. Birruma si asii fuudha achi si geecha naata ijatti hojjette kootu achi si baasisa giraama 500 achirraa hin argata sirraa hin argata si bichaa argata si kaampaanii sunis hin kennaaf ibe isaa fanillee sheerii qabu. Sanii booda sumaan niitii buteelatti fuudha sumaan yoo niitii bulfoofte maaliif san diggisa yoo ni ol fuudhanii kan dhuggaa tokkoo ta'e kan maaliif dhuggaa tokkoo jedhu sumaan uffata aadaa sumaan makiina sinaa iyyaa qabu wannootti gatamte dhaqee bita sinumaan nagada bara isinumaan nagada garuu obboleewwan kiyya bara. Lakki obbara. Lakki birri isheetti dhufta kun Itoophiyaatti baay'ee jiru nama jijjiira. Baay'ee nama qayyara dhugaa rabbis ni jedhu. Namni tokko hojjetee jijjiiramuudhaaf miliyeenaa miti kan gaafatu. Miliyeenaa miti. Guraageen gadi jedhee bar leestiroof qalamee bichaa qabatee bar biyyarraa ba'ee Addis Ababaa markaattoo keessatti bar fooqii ana jedhee ijaarudha. Gaafa biyya ofiitirraa ba'u bar maal fudhatee ba'a leestiroo luka dhaabbata sanii fi carqiitti wala bichaadha bara. Fi qalamee onnoo takkittiidha. Haa odoo leestiroo gadeetti nan dharaga jette rabbi kan beeku laala leestiroon Itoophiyaa kabajaa guddaa qabu hojii Dubaay biyya kanaaf ilmi dhiiraa hojjetu. Leestiroon Itoophiyaa gadgeettee dhabbisun kabajaa afaan kee akka barbaade ani waan Itoophiyaa dhabu biyya baay'ee ijoollee leestiroo daandirra ta'an kana jiru ta'a. Kolfi isaanii qalbiin isaanii koomeediyaan isaanii idimeedhaan nama dheerecha. Idimee beektu namni kaffaleetu seene sinimaa idimee as garuu akkas hin jiru akkas. Hojii sa'a 8 hojjettasi jiru yookaan sa'a 10 hojjettasi jiru bakki hojiiti bakki hirriba keetii yoo xiqqaate sa'aatii 4 sharaddaa fagaata haga immoo achi baasii gurguramte achi geejjiba godhu ati boqotiin bariisitti kaata halkan kuma sa'a 11 sa'a 10 immoo taaksii baasii qabachuudhaaf deemu bakka hojii oduu jidduu kana keessatti sa'aatii 2 sa'a 3 rafin sitti dhiibte sitti barii saniin booda majnuu saniin booda kan gisee tuudhaa dhufu kunirra biskuutii fakkaatu kun osoo dhufe guyyaa 2-3 keessatti xooloo gishunkurtii alangallee roobni irraa dhaabbate fakkaata. Itti fufa warra kaawwan bakka kamata dura ijoollee dhiiraa fixanii hojii baay'een irraa dubbadhe amma dubbachuun irraa eegaman dhiisa iyyuu bara qubbuleetii fi yasna garaa na nyaate nama rabbi si qabe naan jedhu kan amma micoontu maalan bu'aa beektu gara biraa nama fudhaa. Fani si malee duras ture ganna buuste roomiyye. Eenyu dubbataarraa siifasii? Ana siinan. Maal haasaa harta buleetti sagaleen qabadhu haadha koo dhageessisu asama. Hin dhaga'amu amma. Hin dhageessisu ol qabadhu akkuma duratti tan si buusa duratti si buusne yoo fi niitoorki si buuse. Kunis hodhee irraa baasera way amma hodha gama. Mee haasa'e ka hoonu dhageechisi si deebisna hoon dhageechisi immoo dhageechisi warra sagalee dhageessisu taraa kennina. Hayyee ani immoo aayidii qabaa hojii shamaa. Hojii aayidii qabu hojii kaansileeshinii malee hojii aayidii qabu. Ijoollee aayidii baay'ee isin qaraama isinitti lakkaa'u bara. Isin qaraama isinitti lakkaa'u isin gaariin kecha yoo dammoo isa 1000 isin argan 1700 jettu.
Kuno kana kaman coot watti guyyaa kudha tokko jettu sun isheen madaan riba dhabaafan. Lamin guyyaa kudha tokko booda qaraamaa kee kasee namichi biloo gochuu danda'u ka arabitti biloo gochuu dandeessi. Isheen waggaa lama akka barbaadan ta'uu dandeessi. Yoo hojiis ni argan birrii guddaadha barbaaddu isinii galee loomii kotti fufi. Loomii. Ishi loomiin hin jirtu si maleedhaa? Waa'ee Roomee ani wanta isi gaafadha afaan Roomee waa'ee buukii wayii. Si malee dubbadhu haga turungoon dhuftu haga loomiin dhuftu. Ishi si malee ni jirtu warra gastii keessa dhufshidhee taa'u kana nan buusaan. Waccarraadhaa dhabee jalaa dargata kunoo. Sagaleen nu bira Roomee. Roomee biyya gadufanii obboleessi kiyya iddoo biraa jira beektaa buukiin qabaa buukii isaan irratti maallaqa galfadhee galuun barbaade inni iddoo biraa fageenya irra barsiisa buukiin kiyya isaa harka jira hoggaan gadi baafachuu nan danda'a miti buukii malee. Maal? Birrii keemu? Akkaawuntiin qabaa jechuudha maallaqa walitti qabee irra galchee biyya galuu barbaada. Obboleessi kiyya ammoo buukiin isaa harka biraa iddoo biraa jira akkuma galeen baafachuu nan danda'a miti yoo buukee qabaachuu baadde akkaawuntiidhaan. Hin dandeechi birrii 5,000 gadi yoo ta'e hin dandeessi. Baay'ee miti waan man ittiin galu. 5,000 olii wannoo si gaafata ta'a. Yookaan waraqaa eenyummaa yookaan buukii fidisiin jechuu danda'u warri baankii garuu 5,000 gadi maal akka jiru akkaawuntii keessan hin barreessitaa? Kophii isaa qaba hin ta'u kophii isaa qaba kophii buukii. Inta rakkoon hin jiru buukii kee fagoo jiroo jettee rakkoon hin jiru. Suuraan keetii footoon keetii mallattoon keetii rakkoon hin jiru sii kenna baankii. Roomee kanuma gaafii natti ta'e maqaa gara Roomee Roomee keessa keessatti maayinas godhuu gaafa ati daftara kee dhaqxee fuutee irratti bulchisiistu birrii ati laata sun dhaqee jiraarra. Fageenya irra jira obboleessi kiyya gara Jiddaa jira yesumaa inni fageenya irra jira yoo inni dhufuu baate akka birricha san irraa buukii biraa baafadhee galabbatachuu barbaada yoo inni dhufees rakkoon qabu jedheetiin kanuma si gaafadha. Jechuun Itoophiyaa keessa moo? Itoophiyaa keessa. Innaa taadaa amma nama gabaa deemutti odoo sii kenne maal rakkinni jira sii kennuu danda'a. In danda'a nama akkamittan amanee namatti kennaa naan jedhe isa kanaaf gaafii natti ta'e.